تنقرتي شارماركن أونلاين الرتي خاسي دبين فايرال باتي دبي تنرتي هاسواجر قافيلي irra hedduminsa irra guddaa isii diinaa olii wajji wal gaafatanii jiran. Wanni nuti deebinee irra obboleessa keenya gaafannu obboleessa keenya afaan isaatiin asirratti baafatee ani waa hunda balleesseetiin jira isinitti ifkanneetiin jira isin akkana gootan na godhaaji. Tanaa ala dubbiitu hafe yoo jettan isiniif hin dhiisan. Namni tokko akka aadaa Oromootii fi akka gartee islaamattillee hoggaanii fi fissikannee akkana gootan na godhaa jedhe dubbiin eegas booda sirra jirti. Waliigallee warri as jala teessanii nu dhageeffachaa jirtan no katabu jirtan maal akka isinii tahuu barbaaddan. Anaa miti isinitti ifkanne an isinittiin ifkannee jechaa jira. Guutuu keessanii warra online irra jiruu fi warra nu daawwachaa jirullee maal gootan sigalee isinittiin ifkanne hoggaa jee wanni isin gootan maali? Shugguxiitti qabee ajjeesuu nama jala dheeyse sigalee nama suma si jala dheeyse akkam goota? Wanni ta'e hundi badiidhaa jechaa jira sigalee ammoo wanni takkaas ta'u hubachuu qabdan. Ilmi namaa rabbii miti maleekaa miti. Namni perfektiin addunyaa tana gubbaan jiru beeka. Sigalee rabbii tokkicha qofaatu perfektiin kan balleeyse. Badii balleeyse yoo balleeyse hoo maaltutti aana? Akka namaatti nuti akka maleekatti miti. Akka namaatti maaltutti aana? Badiin eega badde booda tolaatutti aana. Waliigallee? Ammoo wanni guddaan namni dagachuu hin qabne. Arrabaa fi ilkeen osoo wajjitaa wal dhawa jara keenya. Ka afaan tokko keessa dhandhama tokko waliin argan. Waliigallee? Akkuma wal dhawan sanitti boodas wajji jiraatan. Obboleessi keenya badii isaa takkaa fi lama osoo hin jenne guututti fudhadhe je'e ammoo gaarii amma dura inni dalage badii takkitti tanaan hin ukkaamsinaa jara keenya. Badiidha inni nuu liqimse amma dura gurbaan kun waa takka isin hin goone waa takka Oromoodhaaf hin goone badiidha wanni inni balleesse badii mi jechaan jiru godhe moo hin goone Oromoo gafuun gaarii miti jara keenya. Ilmi namaa ni balleessa godhe moo hin goone gurbaan kun godhe jira. Yes. Wanni inni godhe san akkasumatti teessi jara keenya. Waliigallee? Ammoo badii inni balleesseef jecha waan inni godhe san hunda udaan godhuun hin barbaachisu. Siigalee? Amma duraas obboleessa keenya gaafa wanni godhan isinii bira dhaabbate nuu bira dhaabbate. Wanni bira dhaabbanneef maali? Nama keenya waan keenya godheedha. Khalaas. Waliigalee? Ilmi namaa aadarraa waan takka qaba wayini saniima. Leenca sodaatu faarsee harree fi atu arrabsa. Namni takka leenca jee wal arrabsu dhageessanii hin jiru. Ammoo harricha jaanii wal arrabsan wadala maarri. Ammoo silaa wadala faarfamuu qaba akka seeraa fi heera ilma namaatti ilmi namaa waan hin taane uumamaan godhuufadha. Tanaaf jara keenya hoggaa dubbannu boru gartee fuula rabbii dheeynaa haa beeknu. Obboleeyyan namichi gartee adeera Nabi Muhammad ajjeese. Wahshiyyiin Nabi Muhammad bira deebi'ee saanaa takkarraa wajji nyaate. Siigalee adeera Nabi Muhammad ajjeese tawbannaan dhumte. Tanaa ala no jettanii wanni barreessitanii miira keessan to'achuu yaala. Obboleessi keessan waa'ee nasiyaa gaafii inni gaafate san keessatti dhibbaa fi dhibbatti dogoggora. Ifiif dogoggora ta'us murteessee jira. Garaa qabdii jechuun dogoggora. Obboleettiin teenya ajjeefamte yes ajjeefamte. Haqni isii karaa itti bahuu qabutti ni baha. Akka itti bahuu qabutti ni baha. Waliigallee? Tanaaf obboleeyyan if qabbaneessaa. Miira keessan seeninaa. Yeroo takka waan dabree isaa yaadannu.
waan keessa jirru qofa osoo hin ta'in boruus wayiin nu eeggata. Si galee arra yoo lafaa ka'ee Abdalleen boru waa balleeyse ani boru waa balleeyse ilma namaati Fatiin boru waa balleeyse akkanuma nu jala deemtanii noonuun jettani. Si galee obboleeyyan osoo asirra isinii teenyu obboleeyyan kiyya ka asirra jiran kun wallahi Oromoo jaalatan Oromoolleen isaan jaalatti garuu immoo akkasuma wajjin nuti ilma namaati ni balleeysina. Kana hubadhaa. Okay? Wanni dhufu ni dhufti nis ni dabarti akka sa'aatiiti. Guutumatti gaafiin gaafatamtee wajji ani waa hundaafuu isinitti ibkanne obboleeyyan kiyya isin akkana gootan na godhaa hoggaaje dhume yoo aadaa biraa baafattan koottaa baafadha aadaa biraa yoo amantii biraa baafattan koottaa baafadha. Si galee badiidha eega jee badiidha ammoo ani muutiin irraa godhadha miira keessa jirtan nin beeka muutiin irraa godhadha ummata Oromoodhaa akka bareedaa fi afaan bareedaadhaan Sharmarkee Adam itti gallallabii si dhageeyanii si galee dhiifama gaafadhu sirraayin usa obboleeyyan kee ka shamarranii immoo warra gartee as gubbatti akkas jetteen sanis badi guututti eega fitti ifnu kannite isaanillee ol baafnee kallattiidhaan gaafannee nagayaan adda deemna obboleeyyan kee bakka jirturraa ol ka'iitii jilbiifadhu dhiifama gaafadhu Sharmarkee itti balleessitee jirta guutuu isaaniitti cufadhe maayikii. Wanta kubeeti dabaluu istaat keenya osoo deemee galle duratti waan kana sirree tolchuu jechuu kiyya. Na dhageessa. Tole adeeroo roobaa jecha lamaan nuu jee ayyee. Jecha lamaan yaa. Dubartii hundi keessanuu galatooma Diinaa'ol Istaat Hamzaa akkasumatti Abdallee Ibrahim Abdalleedha akkasumatti Faamiidha. Biseetika hundumaa keessanuu kamiifaadhaa asirra jirtu hundi keessanuu galatooma jalli Mikaa'el Leebeettaa waliin garre waliin barreessu yeroo wal barreessu ture hundumaa keessanuu galatooma jira. Sharmarkee waan takka tarii nama durallee ija kiyya duratti ta'e jecha gartee hawaasa waliin buuftaa jaan kana fuuldura waan kana irraa kusadhu. Maaliin waan kana waan duratti gaafa tokko badii gootee jira gaafa darbee echiin ture. Ati Umarzaa jidduu dubbisan sila anaa dhaamsa malee dubbisu sila dubbii Umarzaatitti haatu itti balleessite gaafa sadiisi anaatu lakkii dhaabee Umarzaatillee gartee waa'ee Oromoo kana jeellee Oromoon dhiigaame jedhee hojiidha jee sallee sillachi dubbisan sir dhaamsee kanallee asumaan fuuldura akkuma waan kana dhugumatti irra keejuun hawaasa walitti akka waliin buune tattaafat goone malee akka waliin buune tattaafat kan goone jechoota akkasii raasuuf kusa jechuun barbaada haasoo yettiin deebigaa yeroo kiyya rizqaa kennamee fi qanumaa walitti halma jechuun barbaada waan akkasii qanumaa ichumaan rizqee kanaas hawaasa walitti buusuuf kan jiraannes akkanumaan ibsuu barbaade yeroo kiyyattiin deebaati itti fufu. Tole duraan dursee egaa arraan tana fuula keessan dura dhaabbachuun kiyyaahuu hedduu takka nadha gaamaati mataa qaqqabachaati badii guddaadha kan hin balleesse ammaas irra deebiitiin ummata kiyya ummata qaalii ummata na jaalatu harraan tana waan na jaalatanii fi harraan tana akkanatti na gaafachuun keessanuu waan na jaalatanii fi ummanni kiyya jaalala isaan naa qabanii beetaa guddaan tanaa fi animmoo wallaahi wabillaahi akkam jee akkaaniin dhiifama isiniin joo mataa qaqqabadheeti ol keetiin akkuma Hamzaan naan jeetti jilbiifadhee dhiifama ummata Oromoo hundaa'u akkasumas obboleeyyan kiyya kaniin itti balleesse rabbiif jecha dhiifama akkanaa gootan isin gaafachuu barbaadaa jechuudha. Kholola rabbiif jecha dhiifama naa godha dhiifama guddaan isin gaafadha yaa ummata kiyya qaalii isin balleesse dhiifama naa godhaan isiniin jaa jechuudha. Dhiifamni karabbii Sharmarkee. Galatoo dhiifamni karabbii. Namni dhiifaman fudhanne namaa miti. Wanni gartee dhugaan ati ummata keessa jirta Sharmarkeedha. Onne ummata keessa jirta ummata sitti muufate kana gartee onne isaanii sirriitti qulqulleessuuf warra gartee haqa nasiyaa barbaadaa ture ha gartee isin sirrii miti jetteen san isaan daran nasiyaaf sagalee ta'u haqa isii barbaadu akkaataan uummanni kun onnee isaaniitti qulqullooftu jechuudha.
hojiidhaan ummanni Oromoo guutuutu sagaleetu jira. Dubbiin tun hin dhumannee laalaa tanaa keessa jira. Kana gartee hojiidhaan gootu ummata Oromoo jaalalisaan sii qaban san bakka deeffachuudhaaf sii galee kagartee guyya guyyatti talamada ammoo nuti illee tokkolleen obboleessa keenya bulchaa wajjin waan biraa akka irraa hin qabaannee fi sagalee sagalee taa akka jirru qofa sanillee ragaa baate ummata kee obboleeyyan kee gadi balleessite kana dhiifama gaafachuu dandeessa. Kanuma wanni Sharmarke. Thank you galatoomi jaalle. Mee Fatino dunii yoo jiraatte dunii solnuu fidi shamarran dunii fi hangaatu tanallee obboleessi keenya isaanilleen dhiifama wal haa gaafatanii achi booda karaa haasawa biraatti waliin dabala. Abshir. Takawa ja. Assalamu alaikum manni bukun. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ta duraan durseeti dhiifamni inni jiru kun hangam takka isarraa dhugaadha. Tana adda baafachuudhaafis nuti asuma irratti dhiifama inni jiru dhugaadha. Dhiifama bakkee hedduu jechuu qaba. Hangaatuu fi duniyaanis qobatti, faamiliin Nasiyaa Ziyaadis qobatti, hawaasa as gubbaa jirus qobatti. Bakka sadiitti dhiifama jaabee fa'a. Bakki inni itti balleesse. Hawaasatti, hangaatuu fi duniyaa irratti, fi faamilii Nasiyaa Ziyaadii fi hawaasa irratti. Khalaas. Tole. Walii jalaami. Yookiin isarraa dhugaadha wanni kun isarraa dhugaa ta'uun ta duraatii nuti akka jennetti guduraa hanga dhimmi dhiigni Nasiyaa haqni isii bahuu dhiifamaa goonuu fi jennee murteeffannee turre guduraa. Hanga maaliifi faamilii 17 jira ammallee mana isaanirraa buqqee dachii isaanirraa buqqee bakka biraa jiraachuu jiru beekaa. Osoo haala kana keessa jirruuti wanni akkanaa kun isarraa bahee jechuudha. Saniifuu nuti dhiifamaa goonuu hanga haqni Nasiyaa bahuu jenneetitti murteeffannee turre. Baggaruu rabbiin namaaf araarama nuti ilma namaati. Dhugaadha araarama fudhachuun akkuma jiru ta'ee isarraa dhugaa ta'uu immoo takka mana faamilii Nasiyaa Ziyaad abbaa Nasiyaa Ziyaad bira dhaqee akkuma amma dhiifama jee kanatti kallattiidhaan itti dhaqee dhiifama gaafachuu qaba. Lammada Justice for Nasiyaa jee shamiza Justice for Nasiyaa jee uffatee ganda hafatiisaa keessa deemuu qaba. Ni goda hunda waliin goda anis ni goda bibi Abshir. Wajji goda to waan namni hundi waliin qabu. Sigale hundaahu ni goda obboleessi keenya eega ifitti nu kanne waa hundaan ifitti nu kanne tana jala muraa ifitti isin kanne eega jedhumte jara keenya ammallee dubbiin tun dhugaadha kan jedhu uffatii kiyya namni yoo dhugaan ta'in nama 2,500 duratti dhufee kaameeraa achi kaayee jilbiifatee dhiifaman jiru. Kuni milikeeta dhugumarratti nama qajeelchu. Ammoo keessa rabbiin beeka nuti wanni agarru dubbii dhugaa ta'uudha. Ilmi namaa dhiirti takka jilbiifatee dhiifama si gaafannaan gahaadhaa beeka. Sigalee aadaa dhiirummaa keessatti jechuudha. Kanaaf hundaafuu maatii siitis biraas ni dhaqa. Dhiifamas ni gaafata. Obboleeyyan kiyya isinillee dhiifama ni gaafata. Hunda dhiifama ni gaafata. Hangan makalaas. Mee duniyaa jiraatte duniyaa yoo na dhagayaa jiraatte duniyaa ol naana qaataraa takka Sharmarke jaalle Mikaayilii fi hangaatulleen homii qabna jaan obboleeyyan kee dhiifama gaafadhu. Muutirraa kaafadhu. Jaalle Mikaayil duraanuu obboleessa kiyya kabajaan qabaa fi innis akkasuma kabajaaf jaalalaa qaba. Jaalle keenya si balleesseetiin jira. Maqaa uummata Oromootiin dhiifama akkanaa gootu obboleetti yaangaatu atilleen maqaa uummata Oromootiin dhiifama naa godhi obboleetti artistii teenya Duniyaa Mahammad atillee dhiifama guddaan si gaafadha obboleetti. Thank you. Galatoomi Sharmarke. Ammas tamaayii takka mas'uulummaa isaa eenyu fudhata hulii booda
yoonii fi dhimma akkanaa kana keessatti waan akkanaa kana keessatti deebi'ee mul'atu yoo ta'e responsibility isaa eenyu fudhata? Ifitti nu kanne nutumaa fudhata Fatihi. Dhume. Ni fudhatta ati ni fudhattaa? Yes, anaa sii fudhata uumaan sodaatin. Namni waggaa takka fissi kanne dhumte dubbi. Wanti jaamaa jiru irratti irratti waan jaamu jiru. Ifa manaa godhaa hundi keessanuu. Yooti gizee takka si galee yoo waan dirree dhawaa keessatti waan takka namni waa ta'e mirga ofii gaafachuun kantiibaa hojii olii busanii kantiibaa yala dhokotanii ijoollee Oromoo arrabsuu moggotti dhiibu kun si galee shaarmarkee mataan isaa achirraa eegalee nuti dhimma wanni gaafannee namni akka Oromoo Somaaleen akkana ajjeesaa jirti qofa wanti nan jee ati humaan beektu maali kantiibaa keenyaan nu bulchu jira maal jechee kantiibaa yalatti dhokota mirga ofii gaafachuun siyaasa akkan taane lammii ofiitiif sagalee ta'uun siyaasa akkan taane namni tokko dhiiga ofii gaafachuun siyaasa akka walitti hin qabanne kantiibaan akka walitti hin qaban kana shaarmarkeen asumaanii humaa walitti hin qabnu si galee kan akka siyaasatti hin fudhanne sitti irra deddeebi'eeti sitti arras taanaan borus taanaan jechuudha yoo afaan nu qabanii qaama biraa urannee qaama biraatiin dubbanna dhiiga ilmaan keenya ni dubbanna dhiiga ijoollee Oromoo ni dubbanna kun siyaasaadha abbaan fedhe hojii abbaa fedhe sin dhageenyu ilaalu buutti deemna kanuma jechuu barbaada isin biran darbu sila akka xiyyaatiin garuu indiisullee dhiifamallee godhuufillee irraa hin qabu garuu isin bira hin kutu isin obboleeyyan kiyyaa dhiigas waliin dhabnee gumas waliin baafanna isin bira hin kutu garuu sila shaarmarkeen nama dhiifama godhanii fi miti afaan Oromoo kun. Dalagamtii sagalentii? Dalagamtee. Tole ayyee dunii yoo jiraatte ammallee dunii ol naqi wanni dhiifama dabreen jiru hangaatu ta'e dhiifama jennaani. Ani namoonni lakuun danda'u fatii ol naqi laali. Fatii ol naqi fatii. Akkasii jara keenya hundi keessa warri as jala jirtan namni hoggaafisse kanne dhumtee obboleessi keessan balleessee badii isaatis fudhatee kanaa ala wanni biraa takkan jirtu jala keenya. Hangaduma kalaas. Taan ammoo tartiibaanii waliin itti yaana waan godhamuu qabu tartiibaan itti yaana akkasitti naa hubadhaa. Si galee Jaalle Mikaayil jirtaa? Duniin ni rafte moo as jala jirti? Dunii yoo jiraatte lakkoofsa tokko takka ilillii takka ol darbi duniyaa muummee. Ustaaza waan takka reefa dubbachuuf fedheetiin hangaatuun dubbannaa irra dhaabbadde. Komantii jalattis wanti ja'amaa jiru. Akkasuma ammallee hara inboxiitiin illee wanti barreessaa jiranii waan dubbachuu barbaadu shaarmarkeen ifuma isaati haa dubbatu malee isin hawaasa bakka buutanii dubbii isaa qajeelchuu fi isa karaarra kaa'uudhaaf kana osoo irraa qusatan bareedaadha jechaa jiranii. Kuni anillee akkana fakkaatu sirrii maaliif fiilingiin isa dhageemtee fiilingiin hawaasa dhageemtoo hanga wal harkattuu nuti jidduu sanatti wanti walitti harkifnee rarraafnuuf hin jirtu. Boodarra ammaas hundatti gaafatamaa waan kanaa saniif waan kana osoo gartee isumaaf kan inni bareeda moo isaaf karaa qabsiisu caalaa akkas jechuu fadhee jennee takka ilaalchisa akkas jennee taa'ee caalaa innummaa naa dubbatu jechuu fadhe. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Yaada kana jechuun takka naaf saame. Jara keenya namni tokko kana maasirreessu jiru hin jiru. Obboleessa keenya afaan itti dhiifama gaafattu si beeka gaafadhu jenneen malee namni hoggaa fissi kanne fissi dhume khalaas fissi kanninaan tanaa ala wanni jiru hin jiru. Kun adeeroon abbaa roobaa as jira heeraa fi seera keessatti amantii keessattis fissi kanninaan ni jira. Laal waa'ee nasiyaa ziyaadirratti qaceelloo gurra banaa dhageeffadhaa. Ijoollee qoftiin homatamuu qabdu ulamaa'iin teessan ta'isi makiinaa bittaniif homatamuu qabdi. Ummata hattuun tahina. Waa'ee nasiyaa ziyaadirratti namni dura gabbehee haqa isiidhaa gaafachuu qabu sheekanii fi ulamaadha. Namni keenya dhugaa walitti himuun beeku. Bakka isaan konsartii godhatan qofaaf waa jechuu miti bakka zaahirattis gabbahanii dubbachuu danda'uu qaban. Tuni zaahira jirtu liqimsaa uummata kijibaan ta'ina. Gurguddaan fakkeenyaaf warra waan kanan gaafatin keessatti
damiinaan ilaa hanga abiyyitti ilaa hanga bulchaatti hundi isaaniitu haqa akka obboleeyyan keessan irraa qabdutti kanurraa qabdutti isin irraas qabdii beeka. Akkaataan itti gaafatamu immoo jiraachuu qaba. Kanaas hubachaa deema. Kana keessatti meeqaa keessaniitu sheekha meeqaatu gabbee waa'ee nasihaa dubbate ka khutbaa isinii godhu ni jira. Hamza itti deebina kutakka yaada qabna habii. Tole maal irratti yaada qabda Daraara? Guutumaa guututti uumama deemu jiru kana bakki irraa kaatee dhimma nasihaa ture. Sharmaarkeen obboleessi keenya shamarran keenya arrabsuun akka dhuunfaatti isaatti badiidha. Kaan immoo ergama qaba warri ishee ergemoo dhufee asirratti manguddoo ta'ee isirraa fixne jechuun afaan jabaatee dhiifama godhaa fi dhiifama harka ifkanne nutiitu wanta fudhata atis bakka buutee namta kan dandu si galee lubbuu sadiin raabee lubbuu sadeen baatsan osoo harkanii jiranii osoo mootummaan ci dhaqee waan dilata akka godhee jiru osoo beekuu Sharmaarkeen lubbuu sadii ta'uu ragaa ni qabdaa jechuun san ragaa qabnaadhaan si galee san waan dilata akka kabadee jira waan dilata akka abadee jira nama dhuunfaa arrabsuun san waan biraatii. Khadir Juwaar tuiteni dhufta duniyaan jechuun waan biraati hangaatu arrabsuun intala abduu qophee speeshaalii arrabsuun dhimma biraati garuu nasiyaan lakkuu lama garaani qabdi ragaa qabda ajaa afaan jabaatee ka dubbasan nama ergee fi nama duuba jirus ni beena garuu namni ishee ergisan dhufee gastiirra taa'ee manguddoo ta'uu hin danda'u Hamzaan Sheekh Jawaar manguddoo kanatti ta'uu hin dandeessu. Maahii xiyya nama isa ergesan nutti himi asirratti itti dhoofna. Matuma keetti irraa hin jechuu jira Hamza amma qayyaamu jira Faatii yaamu deemi wanti. Facaan anayyam Hamzaan Sheekh Jawaar manguddoo ta'uu hin danda'u bakkalatti. Maaliif? Waan ta'e waan du'aa waliin bahinuuf manzaraa darbamteef halaluu turte si waan ta'eef. Ana obboleessa kiyya haqa jiruun dubbadhaa bara abbaa fedheef hin deemu. Ana haqaaf hin bula haqaan naa ol jira. Manzaraa darbamte tamiif. Amma dura suurri waan kana dhoysuuf 200 kananii ishee laafan jee micoo dursaa ture sifaadha maali? Fagoo sun deemne manzaraa. Anaa waa'ee nasiyaa dhoysuuf lolaa ture. Egaa waan jiru ni beeknaa garuu Khadir Juwaar manzaraa darbamte sana mul'anne jettee kan obboleessa kiyya qabbanaayi Daraara waan hin beekne keessan seenin. Malooniin hin beekne tarafatti hin beekamsa. Please qabbanaayi wanni tun waan gaariin ta'u wanni maate asirratti dubbachuu jirtu. Akkama goetu. Qabbanaayin jee waa'ee nasiyaa ziyaad an asirra beetiin dubbachaa jira amma sitti haasawutti hin jiru. Maal jeetiin haasawutti jira boo waa'ee nasiyaa ziyaad na dhageessanii. No bara manta wana su jul fokotaa jechuun jiru garuu wanta agartee Sharmaarkeedhaaf ati sagalee ta'uu hin dandeessuudha. Sharmaarkeen anattiif hin kannine bara Oromottiif kanne jara. Oromoo hagootu ati maaliif bakka buutee mataa afaan jabaattee karakkartaaf. Ani hin karakkarre. Qabu ishee wanta nuufiddee hadeera Hamzaa ajjeese nuufiddee waan nuufiduu nu fe'isu bara keessatti. Kun dhimmi. Hayamee itti dubbadhu kun osibira jira si dhagayaatti dubbadhu. Ajjeesuun miti nuti hin deebiin Sharmaarkee wanni wal biraa kan qabnu hin jiru nuti tuqin hin tuynuun. Isa badiinoo adeeroo kiyya jireenya isaa jira jireenya kan jira nuti tuqin tana booda nuti deebi'e waan biraa nu jidduu jira. Kaa biraatiin soo irraa baafachuu dandeessi galee nurra haa dhaabbattu irraa dhaabbanna. Isaan kaa dabare immoo ati kana jabeessitee anaatutu wanta jaaf boruus anaatu irraa reemsa. Laal Daraaraa na dhageeffadhu sooshaal miidiyaa irra hoggaa jiran hoggaa haasawan uummanni kun nu dhageeffachuu jiraa mitiiree. Akkasii bara. Khabar nu dhageeffachuu jira akkasuma akkasii miti. Hoggaa nu dhageeffatu uummatatti haasawuu hin qabnu meeqam goona yeekam godhaa jettameet. Laal ishee waan takkaa jira naafti wal beenaasi bakka takka osoo jira beektaa. Waan biraa takkaa miti rakkinni kiyya. Inni mataan isaa agartee tartiiba haasawaa beeka nama nurra guddaati nama yeroo dheeraa dura beenu si galee tartiibaan osoo haasawuu danda'u akkana fuula. Akkana fuula guurtee fi lubbuurraa wanta qayyatu kun guutumatti nan gammachiisa. Nama tokko duraa buusee afaan kiyya duraa dhabjetta. Yaa Daraaraa kiyya wauma jiru jennee obboleessoo akka biraatti hin fudhatini. Wanni jechaa jiru wauma silaa namni Islaamaa namni Oromoo dubbachuu jiru asirratti dubbachuu jirra. Wanni biraata nuti finnee Sharmaarkeedhaaf bakka dhaabbanne hin jiru. Siigalee manguddoon hoggaa nama jidduu teessu badii abbaa qabu murteeti. Akkuma gartee inni badiif muretti deebinee itti murre waan biraatan irraa qabne taniin Sharmaarkeen hin goone jee ni jirti metaati beeku.
Warri hundi Shamarkeen heera guutuu qaba. Araarri heeraa fi seera qaba. Dhiiga obboleessa keenya akka argannuufillee aadaa fi Meenaaf sida hangaatu heeraa fi seera. maahiin siin jechaa Meenaaf jiru Hamza wanni maahiin siin jechaa jiru hin dirqisiisinidha malee siitu akkasitti namaan dirqisiisu jira jara keenya. Boojara namaan dirqisiisu jira natti himaa nama dirqisiisaa jira. yaa ta'an baay'ee dhagahamuu dhabuu mala warra jala jiru ni agarsiisi galee yeroo dheeraa wanti teenyee laa jiru kana ture isaa inni sharmarqee Takka meeqa kenna takka. dhaaboo guutakka baroba laala oguu dura manni kun banamee manni kun gastii lama sadii ta'urraa mokkoru jaalii godhu jireerraa inni as jira sii galee hamsa. Eega dhuftee harma jidduu akka nama shaayidii qabatee kan akka jiru namni jala kana taa'ee katabbii katabuus warri shi dhagee jiru sun dinuu guutumattuu. Sharmarkeen ati ol keeyyateen ifirraa yaadee aboo ol keeyyatti dhiifa bashin gaafa aboo kan akkas jee tartiiba haasoo akka beekutti akka gocha dilee beekutti inni godhuu qaba malee akkas godhe akkana godhe akka nama agarteemi ergamee waan nama lubbuu sadeensan dho'isuudhaaf tiratii godhee bakka akkitti gaafatti kun likkii mitiiti. Anaatu sirraa guutaa hottu waliin jaamee fakkaata hamsa guutuma guututti. Hottu uummata kana nuti lafa qabaate waan jaamee mul'ata obboleessa kiyya. Silaa jedha kan taate akkasii agartee ol baatee dubbatta ture. La akkasitti hin fudhatinaa jara keenya. Akkasitti hin fudhatinaa. Takkaffaa maahi si dhageenya yaada keetis dhageenye takkaffaa dubbachuu sodaatanii jette wanni faadilfaan haqana siyaadhaa namni dho'isu jiru sihii jette. Haqana siyaasiyaa namni dho'isaa jiru atiinaan jette. Jecha kana dogoggoraan hin dhageemu osomaa jette. Akkana siyaa dho'isu atii maal jechuun jennaan akkas. Jara keenya jecha naawusi yoon naawusi maahi naawusi takka yaada keetii sirraa fuune dhageenye. Yoon jecha kana dogoggoraan dhagahe isinin gaafadha. Jecha kana je'e moo hin jenne diinaa ol. Waan hin jenne sagalee yoon rasiidee beeku maaf diinaa ol gaafachuu Laa jechuun an jecha kana dhagahame. dhaggeeffatu wani hin jenne har'aa sharmaarkee bakka buute ishii karakkaru jira. Akka warra ergeetti lammadaa sammuu duraas maanzaraa guddaa gootee maanzaraadhaaf akka nama baasaa itti dubbachuu turte dubbiin dhimma dhiigaatiidha kan isin jechaa jiru. Walii galaa? Maanzaraan tun tamisa akkam jechuun jecha kana ibsa godhe uummata nama 3,000 kanaaf. Bakka jiru jaarichi ture maanzaraa darbee sammaa dho'istan jettee jechuu turte raaddiila har'aatti wanni ammaan sharmaarkee bakka buute karakkaru jirtu waan biraa fakkaata ofirraa dhiishiidha kan isin jiru bilisa. Okay, meenaaf seggu takka jara keenya waa'ee maanzaraadhaa ta'u obboleessi keenya jechaa jiru kana anaa isinii hima. Oggu takka wal na guddisi. Sharmaarkee bira na kaaye. Thank you. Wanni obboleessi keenya daraaraan jechaa jiru waa'ee maanzaraadhaati amma dura haasa'uu turtee ka obboleettiin teenya lakkuu wajji duute. Akkasi jechuun faadil dubbachuu sodaate malee haqa miciyoo tanaa warra dho'isu keessa jirtaa jedhe. Waa'ee maanzaraadhaa gaafa obboleettiin teenya tun achitti wareegamtu. Osoo rasaasni roobaa jiru abbaan nasiyaadhaa rabbi rahmataa godhuu fi Ziyaad. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa bakka san qaama isaatiin dhaqee siigalee achi keessatti rasaasaa fiigaa jiru abbaan isiidhaa fuudhee makiinaa keessa naqe. Wanni niin ani je'eeni kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaadhaa miciyoo tana bira hin dhaabbanne hin je'inaa guyyaa san namni lubbuu laman qabu ha'aaree achitti maanzaraa darbe wanni kun tahuudhaaf wanni tun haqaa mitiihi. Okay? Nu biran dhaabbanne hin je'inaa. Nurraa tureen gaafeedha. Ammoo nu biran dhaabbanneen dhara. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa guyyaa gochi kun tahamu achitti mul'atee rasaasaa bakka sanii roobu eenyutu Khadiir Jo'aar fuudhee rasaasa san dura makiinaa keessa ol naqe. Kantiibaa eenyutu bakka takkatti bakka rasaasni irraa roobuu dhaqa wataaddaree ergee mana isaa taa'ee dhageeffata malee. Siigalee kun ammoo ummata isaatiif dhimma murraahi. Obboleettii teenya tan ajjeefamte. Haqasiiti Hamzaan dho'isa kanaan jettan an haqa nam tokkootis hin dho'isu. Haqa nam tokkootis gartee irra deemuudhaaf yaaliillee qabu yaalillee qabaachuun fadhu. Garuu ammoo
information akka itti deemamuu qabu waan itti deemamuu qabu fi heeraa fi seera itti deemamuu qabuuni waliin deemna jechuudhaaninan obboleeyyan keenya asirratti gaafadhe online irratti jara keenya ijoolleen tun dachii isaaniitii fi wanni isaanii hunda akkaataatti jirtu ani niin beekaa karaatti deemnuu jira karaa saniin na waliin deemtanii natti amantanii jennaan atis karaa keetiin deemi nutis karaa keenyaan deemnaa jedhan nama tokko dirqisiisuu hin danda'u. Karaan itti deemuun na wajji deemtanii jeetiin online irra bahee gaafadhe isaan. Si waliin hin deemnu jedhan maaliif na waliin hin deemne jedhee isaaniin lolean hin loluun. Jool ummanni kun dachii dhabee jira yes dachii dhabee jira. Akkamitti dachiin isaanii argamtii mootii moodhaan. دوني تيتو خشيتي مت تيك تاكني خشيتي مت دوني بوسيقل دوني دوغاول نك تناف أكاتا في ترسيمو تديم تكالا فاقبا نجال ديم تاني جنان هنديم نون جان هاي اسنيس خرا اسم باسون ديما انيس خرا نباسون ديما غافا اسان نسيا زياد justice for Nasia jan takka justice for Nasia hinje ina isin hinje jiramsa sejaber Inta sujaju sidura tijira Australia gaafa deebte qotom jaan khanu jirma donan kharaan anje malete khara khatin dem jenne khara kanyan dem nechu